ሰላም ችግር ለምንድነው መሳሪያ የሚያነሳው ሰው ሐሳቡን በነጻነት መግለጽ የማይችል ከሆነ መጠየቅ የማይችል ከሆነ Presidenti naannoo Oromiyaa duraanii Abba Kumaa Dammaqsaa hooggantoonni mootummaa Itoophiyaa dhingadakkanii baaletti goda soofumarirra wal gahaniini gaafilee ajaa'ibaa hedduutu ka'ee kanaafillee muummee ministeeraa deebisanii jiranii waan ajaa'ibaa tokkoon isin dhageessisa. Warri dhageettanii jirtanii turuu kiyyaaf dhiifama naaf galcha dhumaatii hawaasa keenyaachisantu qalbii na cabse waa'ee kanaa qalbiitti hin qabanne ture. Faarsee bulaan girrisuu malee maaltu akka ta'e hin dhageenye waan isin ajaa'ibu hooggantoota hedduutu gaafii adda addaa kaase keessaa kan Presidenti naannoo Oromiyaa duraanii Abba Kumaa Dammaqsaa kaase kunini kan ajaa'ibaati. Wanti kun gaafii isin fakkaachuu dhiisuu danda'a. Garuu wanni kun waan hawaasa Itoophiyaa bakka bu'u hawaasa Itoophiyaa keessaa kan dubbatamedha. Inni maal seetan? Maaliif ilmi namaa qawwee kaasa yookaan meeshaa waraanaa fudhatee maaliif namni bosona seenu? Gaafii jedhu kaasanii ifumaaf deebii kan itti kennan namni kan bosona seenuuf yookaan meeshaa waraanaa kaasee kan namni fincila kaasuuf gaafii gaafachuu yoo hin dandeenye gaafii gaafatameef deebii deebisuu yoo hin dandeenye kana jechuun dirreen dimokiraasii yoo dhiphatte dhalli namaa salphumatti kaasee qawwee kaasaa jedhe nutis kanaan dura kaasaa turree jedhe kanaafuu warra bosona jiru kanallee hin dhiibamne jechuu dandeettii ittiin qabu jechuu isaaniiti akkuma Jawaar Mohaammed kanaan dura jedhe ani warri kun hin dhiibamne jechuu hin danda'u jechuu isaaniiti gabaabdumatti. Walumaa gala kan isaan agarsiisanii nagaa dhabuu biyya keenyaatii fi sababni guddaan gaafii siyaasaati dirreen siyaasaa dhiphaturraa kan ka'e. Abbaan irree olaantummaa agarsiifaturraa kan ka'e biyyi keenya nagaa dhabde jechuu isaaniiti. Dabalataan gaafiiwwan hedduutu ka'e biyya bareedduu qabnaa wantoota babbareedaa kana ni misoomsina garuu kana jechuun kophaa kiyyatti ana qofaatu danda'a ana qofaatu ittiin malee kophaa kiyya deemaa yoo kan jettu ta'e abadan hin danda'amu. Misoomni siyaasaadhaan bareedaa siyaasni immoo walqixxummaatti amanuu fi dimokiraasiidhaan bareedaa. Hundi keenya waliin taanee waa sochoosuu dandeenya malee anatu dandahaan immoo bu'aa takkayyuu hin qabdu kan jedhan muummeen ministeera Itoophiyaa immoo deebii kanaaf maal jedhanii deebisan beektu fashaleessuuf malee isaa waan biraa yaadanii miti islaayyuu dhugaa dubbanna taananii biyyi keenya kan waggaa darbeetirraa addaa miti jedhe kan armaan dura dabreerraa maaliif jennaan waggoottan dhibban dabran kana biyyi keenya takkaa nagaa argattee hin beektu garuu keenya kana wanti adda godhu har'a sooshaal miidiyaa waan babal'atee fi feesbuukii fi yuutuuba irratti namoota du'ee fi kan miidhame argaa waan oolluuf nageenyi waan dhabame nuuf fakkaate malee nageenyi hin jiraa jedhe rabbi jedhi kun ibsobuu ta'a bar mee waggaa kam keessa bara kam keessa naannoo Oromiyaatti Itoophiyaatti waraanni baay'ate waggaa dhibban dabran kana keessa yoom haala kanaan guutuu Itoophiyaatti amma gaafa waaqoo guutuu asii lolaa ture yoo Oromoonni Harargeetti dabalte Machaaf Tuulamatti kan isaan itti dabalamanii haalaan muraasa ture guutuu Itoophiyaa keessa nagaatu ture jechuu ni dandeenya bakka adda addaatti jechuudha bakka adda addaatti yoo lolli fincilli ka'ellee takka akka Itoophiyaatti Itoophiyaanonni guutuun amma lola bananii jira amma gosoonni gurguddaan ati maqaa isaanii beektu kan lolan kaasii yoo jiraate Somaalii qofa Oromoon akkuma sinuu beektanii harki guddaan cinni tokko bosona jira. Amaara kasinuu beektan cinni tokko bosona jira. Tigreen mormii yeroo adda addaatti kan dhageessiftu lolli hamaan Itoophiyaa gaaga'e Tigree keessaa ka'e. Mee Itoophiyaa biyya kamtu nagaa qaba? Tokkolleen Eltaraadhaa cabsee armaan dura Affaarii cabsee Eltaraa seenee ture hooggantoota gurguddaa keessaa. Affaaris ni qabdi jechuu dandeenya. Shaangul Gumuz akkuma sinuu beektan. Walumaa gala waggoottan dhibban dabran kanan turre jechuun isaanii of sobuudha. Ammoo jarrillee ni dhoffatu malee. Hooggantoota gurguddoo dabalatee waraanni bilisummaa akkuma Jawaar Mohaammed jedhe finciltoonni Itoophiyaa shiftummaaf otoo hin taane dhiibamaniiti kan jedhu kana hundi isaaniitu irra walii galan jechuu dandeenya jechuudha salphumatti. Kana hubachuun isaanii ammoo waan guddaadha. Aboo rabbi isin fahamsiisee gara dimokiraasiitti isin sochoosu. Silaa beekaa diddan warra beekaa jallate. Ammoo kara dimokiraasiitti nuun hin deemtan taanaan biyya Itoophiyaa kana waan hin milkeessina jettan kana milkeessuu waan hin dandeenyeef yoo isinii danda'ame. Ana beekaa dhaabdanii gara nagaaf dimokiraasii akkamitti akka ceenaa irratti gatteettanii mari'achuu qabdan. Nu qofa otoo hin taane isinis hubattanii jirta waan nuti halkanii guyyaa isinitti himnu kana. Isinis ni beeytu jechuudha beekaa diddu malee ammoo beekaa dinnaan gara tokko isin hin geessu. Biyya Itoophiyaatiif hin yaaddan taanan dhugumatti misooma Itoophiyaa ni barbaaddan taanan Itoophiyaan akka guddattu biyya nagaaf dimokiraasii akka taatu ni barbaaddan taanan dirqama gatteettanii mari'achuutu isinirra jiraata. Ana beekaa ana dandaha ana qofa ceesisan gara tokkoyyuu akka isin hin baasne waggootan 6-7 dabran kana isinitti himaa turre. Isinis ammoo bachaa jirtan fakkaattu. Yoo isinii danda'ame akkamitti furraa irratti hojjedhaa. Biyya misoomsinaa maalii taanaa dhayxanii holqa soofuu marka rabbiin uumamaan misoomsirra teettanii afaan banuurra. Biyyi kun akkamitti jijjiiramtirra totoo waa hojjettanii waan gaariidha jedhee yaada. Yoon dogoggorina of kalchaa fayyaanaa ta'a.